namoonni na nogguusaniif duratti ilaalee namni akka xiyyaa namni na fakkaatu namni nu fakkaatu dubartiinis qabsoo kana keessa ni jirti jedhee ani laalladhee jabaadhe jaal ibsituu magarsaati jaal juukii bareentooti saartuu dhaabaa mallee isinleen yeroo san ni jirti isin garuu waajaa ummataa san keessa jiran jechuu isaan kun jaal saartuu dhaabaa tunfaan garuu waajaa ummataa kana keessa jirti yeroo hunda wal qunnamtii hawaasaa wajji yeroo godhan ni arkina isaan kana iddina an jaal ibsituu magarsaa jaal harangoo guutuu jaal ibsituu magarsaatiif jaal saartuu dhaabaa sun irra hin jirani jaal halangoo guutuu arallee ni jirti jechuudha lubbuudhaan yaman jiruu baqaa keessa jirti jechuudha jaalalangoo guutuu nama dirree qabsoo keessatti bara dheeraa dhukkubsataa keenya duubbee keessatti wallaanuudhaan tajaajiluudhaan irraa dhiquudhaan nyaata isaanii godhuudhaan nama bara dheeraa yeroo dheeraa dirree qabsoo keessatti dabarsine keessatti wal'aanaa ture jechuudha jaalalangoo guutuuti an isaan kana faallaa jaalibsituu magarsaa faan laalladhe jechuudha dirree qabsoo keessatti isaanii fakkii godhadhe jechuudha akkana jechuu beeka waan hin aan jettuun eegaa yeroo saniif isaan nama umriin isaanii nurra gurguddaati namuma umriin isaanii waggaa 30 40 akkana ta'uun umriin isaanii nama nurra gurguddaati malee nama umriin sadarkaa keenyaati miti jechuudha nama nurra gurguddaati isaan jajjaboodha jechuudha nurra gurguddoodha isaan. Okay, mee yeroo sanitti ati haalli rakkoon qabsoo kana keessatti rakkoo hedduu jira. Namni waa ba'ee hedduu keessa dabartaatti ka qabsoo kana qabsooitu. Mee yeroo san umrii keetiin wal madaalchistee mudannoon qabsoo san keessatti mudate maali? Mudannoon qabsoo keessatti guusan mudate nuti manatti mana keessatti hattaan jireenyi nyaata mana nyaannu sunii fi jireenyi ala sanitti nyaannu tokko miti. Akka tokkichaa miti manatti firaasharra rafnaa alatti ogguu gabbaane dachirra dhakarra bakka garree gachiisnee rafnaa jechuudha. Citaafaa hammannee bakka nagaan itti wayyaa takkatti citaafaa hammannee akkasitti waan akkasirra rafna. Oggaa san keessatti achitti immoo waraanni shuuma fa'aa fellatee shuuma bushingaa tana fa'aa harakkumaan irraa ijee tanarraa achi wanti godhaniituma itti naqatanii nyaatan jechuudha. Nuti immoo shuumoo san isaanii wajjin akkasii nyaachuun hedduu takka nutti ulfaataa ture. Lakkuma isaan laalluun nuti ni yaadadha guyyaaf tokko nuti akkatti qabsoo hin jeeni jaala tokkoon jaalli sun dhugaasaa bakakkooti. Nuti akkatti amma qabsoo goonee keessaa baanaayi jaal dhugaasaa jennaan. Nuti haadha abbaa keenya illee ni yaannaa nuti jireenyi nyaannu kunillee hin dandeenyu jennaan yaa jaalati yanaan jeeni nutis je haadha abbaanuma qabnaa je quncee mukaatii miti mukarraa waan quncaanee je nutis haadha abbaanuma qabna obsu qabna garuu waan nurra jiru gabrummaa saba keenyarra jirtu tanaatu irra guddoo naan je akkasitti haalli jireenyi manaatii fi jireenyi alaa bakki keessa galan keessa irra bulbulanu takkaa miti jechuudha. Fakkeenyaa roobaa jira, aduu jira, qabbanaa jira, oowwaa jira, waa meeqaa jira jechuudha. Manatti mana keessa raftaa, firaasharra raftaa, amsoolaa uffattee raftaa. Achitti amsoolaa sanuu dhabuu dandeessa. Amsoolaa tokkoffaa walirraa harkisnee uffannee akkasitti jiraanna. Roobni gubbaasin roobaa. Kana keessa jiraachuu dandeessa jechuudha. Oduma jennu haala jaallan keenyaa san fudhachuudhaan baranne jechuun nuti achitti. Dhuguma haala qabsoo keetii fi umrii keetii yoo wal madaalchisnu dubbii waan nama dhibaati. Mee yeroo sanitti isin daa'imummaa saniin qabsootti dabalamtanii mee akka qabsootti dabalamu kanaan dura haalli maatii keetii isaan maatiin kee qabsoo keessatti qaban maal fakkaata? Muka ka'umsii fi jaalalli qabsoo dabalamuu kee kanarraa maatiin kee qabu maal fakkaata jedhu? Warri keenya warri irraa naannoo nuti irraa dhalne san keessatti qabsaa'onni adda bilisummaa Oromoo waan jiraniif uummanni keenya
xiqqoo wallaalu malee gabrummaan akka irra jiru ni beeka ummanni keenya. Waa'ee biyya isaatis biyya isaa dhabuu haqa isaa dhabuu kan ni beeka jechuudha. Haadha abbaan keenya qabsaa'aa waan turaniif wanti isaan qabsaa'aniin ifii gabbahaniillee qabsaa'uu baatan waraana bilisummaa Oromoo kan beelaan beelarraa baasuun dheebotan dheeburraa baasuun waraana bilisummaa Oromoo kan daara baasuu warra nuti irraa dhalanne jechuudha. Warra nuti irraa dhalanne san jechuudha. Naannoo san keessatti naannoo amma ani itti dhaladhe san keessatti qabsaa'ota kana gargaaruudhaan isaan kun isaanuma kanarraa dhaaluudhaan nutis waan isaan godhan kana godhuudhaan osuma jennu hubannaan Oromummaa fi maalummaan gabroomuu keenya nu dhagaamaa akkasumatti guddachaa dhufne jechuudha. Isaan jala deemnee yeroo isaan waraanaaf nyaata geessan waraana bira dhayna. Oromummaa yeroo san Oromummaan yakka ummanni Oromoo an Oromoo ifiin jiru gonkumaa hin danda'u hin dhiisu mootummaan. Gosa tokko jiranii yaadadhaa Harargee Bahaa keessatti gosa Oromoo jedhamtu jira. Oromoo jechumaaf xayyaaraan dargiin dhaqee dhaye jechuudha. Uummata san qabeenya isaaniitii fi isaanillee yeroo itti dhaye qaba jechuudha. Oromoo an jechuun yakka jechuudha yeroo sanitti. Yeroo amma nuti qabsootti dabalamnu sanu Oromummaan an Oromoo jettee himachuun itti yakka jechuudha. Dargiin sin dhiisu. Arraba simura dargiin yeroo san waraanni dargii arraba simura. Sibaaggoodhaan arraba keeyidhee arraba keessirraa kuta jechuudha. Yeroo nuti qabsootti dabalamnu san namoota hedduu ni yaadadha. Namoota naannoon an itti dhaladhe gandaan an itti dhaladhe keessa nama Mahammad Abdullee Ussoo jedhaniin gosalleef nooleedha jechuun namni sun ni yaadadha. Jeen ati maali jeen asasaan dargii gudeemu ani Oromoodha jee waa waraanni bilisummaa Oromoo barsiisan ani Oromoodha gujuun haaji jee qawwee afaan isaa keessa kaa'ee itti dhee achitti ajjeese jechuudha. Ammas nama fira keenyaati amma jaree jaanii ati maali yeroo jaaniin ani Oromoodha jeen bel godhanii mataadhaan jechuudha. Namoota hedduugaa akkanumatti namoota hedduu warra akka Mahammad Haajii warra akka Uttee Abbaa Dinqaa warra akka Sayyid Haakim Abbaa Jundaa jedhanii nama beekamaa nama sheekaati naannoo itti nuti dhalanne keessatti nama beekamaa nama hawaasa hedduu yeroo bakka hadiraa isaatti walitti qabe waa hedduu isa ummata barsiisu jechuudha. Nama kana hunda gataa ture jechuudha dargiin. Yeroo inni nama kana gatu ummanni keenya kan naannoo sanii hadhaa'uudhaan daran gabrummaan itti dhaga'amuudhaan daran akka qabsaa'u akka muratu waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbatu ummanni keenya waraanni bilisummaa Oromoo yeroo lolo godhe naannoo keenyatti waraana bilisummaa Oromoo jala deemuun bishaan kennuufiin aannan kennuufiin dhiirti isaan jala deemuun tagufuun waraana dargirraa qawwee hikkatee jira. Hikkatee waraana bilisummaa Oromooti wajjin garagalchee dargiin lolee jira jechuudha. Nama Rashidii Ali jaamu joollummaa kiyyaanni yaadadha jechuudha. Osoo mana jiru waraana bilisummaa Oromoo hordofaa dhaqqabaa nama jedhamu garuu waajaa ummataati dargii dura ta'anii yeroo isaan waraana dargii haasasaa beekanadhaan isaanii wajjin isaan bira dhaabbachuudhaan gufuudhaan waraana dargii hamadaa'e gufumaan dha'ee qawweerraa fudhatee garagalchee waraana bilisummaa Oromootii wajjin loleen jechuudha dargiidhaan. Ummanni naannoo keenya ummata akkasiiti. Ummata akkasii kana keessaa dhalannee guddannee isaanii wajjin achumaan gaanutis waa'een Oromummaa keenya jaallan keenya sun nu barsiisuudhaan barachuudhaan daran sabboonummaan nu dhagahamuudhaan qabsootti dabalamuu dandeenye jechuudha. Ganumaafuu naannoo ati itti dhalattee fi maatiin keetillee qabsootti dabalamuu keessan akkaan jaallatanii akkaan maatiin keessa durallee qabsaa'ota ta'uudha akka ati naa ibsitu jirtu irratti wanni nan hubadhus kanuma. Garuu waan arra jiru kana ogguu laalle arra deebi'eetiniif duba deebi'ee waan gaafasiisaniif waan arraa kana ogguu waliin laale baga gaafa san akkas hin rakkanne baga gaafa san akkasitti gartee qabsooyne ji'eetiin if duuba deebi'ee waan arraa kana ogguu laale waan dabarsine san itti gammada jechuudha. Oggus ittiin aaraa arra immoo ittiin gammade jechuudha. Ittiin gammadu jira jechuudha. Kanumaafuu waan yeroo san isin agartanii fi haala amma qabsoof salphaa ta'e kana yeroo wal madaalchistu rakkachuu gaafa keetii san ni galateeffattaa jechuudha. Ni galateeffadhe. Uummanni keenya kun oduma tokko akkasiiti tokko immoo
waraanni bilisummaa Oromoo kun yeroo itti dhufee isa dubbisetti waan qabaatu mooraa yoo mooraan bulchuu danda'e yoo manaan bulchuu danda'e waan qabu waraanaa kennu information jiru waraanaa kennu waraana kana akkuma gartee nama qabsoo kana keessa ture daranitti uummanni keenya kun nu bira dhaabbatee nu gargaare hamilchiisuus numa jira jechuu hawaasuma keenya kana keessa yeruma sanillee kan nuti dognan qabnu jechuun nama harka duuba wanni jiru qabnu jechuun gabrummaa santu of nu wallaalchise malee kanaaf waan gabrummaan goote malee waan kanarratti of duuba hin jiru jechuun hawaasni keenya yeruma sanittu. Hawaasni keenya sodaa lubbuu gartee sodaa lubbuu mootummaan nu dhiisuu ni dhumnaa ni bannaa kanumaaf yoo ta'e malee hawaasni keenya kennaattis namni akka isaa arjaan jiru jechuudha. Yeroo keessan sanitti miidiyaan hin jiru. Bifa miidiyaatti wal arguun hin jiru. Haalli ammaa immoo waan hin anarra biyya fedhetti godhee addunyaa guutuun na dhaga. Yeroo keessan sanitti immoo haala saniin haala miidiyaa wal qunnamtii hin jirre saniin bifa waraqaatiin barreessaniiti kan walitti dhuftan jechuudha. Haala ammaa kanatti immoo bifa qabsoon salphaa taate kanaani qabsoo yeroo saniitii fi qabsoo yeroo ammaa kana mee haala akkamiin wal madaalchifta? Qabsoo yeroo sanii haalaan ulfaattuudha. Maaliif ulfaattuudha? Naannuma keessa turte keessa aradduma keessa turte keessattuu wal qunnamuun ulfaattuudha. Yoo karaa kana deemte karaa deemne kanarratti mallattoo baala mukaa fa'aa godhannee muka cabsine muka san karaarra kunne sanirra keenye karaa kana waraana keenya kutee waraanni nu duubaan dhufe sun duraan ogguu waliin jirru san mallattoo akkasii godhanne bakka takka muka tokko jala xalayaa barreessine dachii gaqqonne xalayaa tana achi keessa keenye dhagaa gubbaa keenye yeroo dhufe ati xalayaa tana fudhattee poostaa jennaan xalayaa tana dubbistee bakka jaallan kee kasila ati qunnamuuf deemtu walitti dhufuu deemtu jiran bakka akkanaa jettee tana fudhattee tana dubbistee san booda kaatee deemta namni si booda dhiyoo waraanni si booda dhufu jiraates bakkuma kanatti deebifta jechuudha. Ajajaa qofaa beeka waraanni hin beeku waraanni hundi beekuun qabu waan san ajajaa qofaa beeka bakka wal qunnamtii yoo haalli tokko mudate bakka itti wal qunnamnu waraanni kun ati deemtuun bakka wal qunnamtii godhatta jechuudha. Ati immoo poostaa san siifi ajajoota waraana san ajajuutu beeka jechuudha. Akkasitti wal qunnamaa turre yeroo ammaan tana bahaadiyatti kaabaa kibbatti miti addunyaan addunyaarraa bakka feetetti wal qunnamtee waliin dubbachuu wal dhaga'uu dandeessa jechuudha. Haalli qabsoo yeroo sanii haalaan ulfaataadha. Wal qunnamuun haalaan rakkoodha. Walitti dhufuun haalaan rakkoo yaada wal dabarfatuun haalaan rakkoodha jechuudha. Yeroo ammaan tana ammoo addunyaarratti gaa meeshaan intarneetni addunyaarratti wal qunnamuu danda'anii haalli gaafasiitii fi haalli ammaa garaagarummaa guddaatu jira jechuudha. Hattaan bara ammaa kanaa miti barri 91 fi barri ammaa kunu garaagarummaa guddaa jira jechuudha. Hogguma 2-3 duraa fi ammaa'u tokkoo miti jechuudha. Garaagarummaa guddaa jira jechuudha. Dhuguma Oromoon kun yeroo durirraa gabrummaa keessatti hedduu rakkachaa ture. Mee wannummaan biyya Itoophiyaa jedhamtu tana keessatti wannoonni Oromoo irratti xiyyeeffannaan wanni akkatti xiyyeeffatamu maal jettee yaadame? Wanni Oromoo irratti xiyyeeffamuuf waan beekamaadha. Wanni beekamaan maali? Weenni nama fakkeenyaa mukarra galtii midhaan illee sirraa nyaattu. Maaliif duuti? Bareedumina isiitiif duutii jette Oromoon. Akkasumatti uummanni Oromoo uummata hedduu saba hedduu uummanni Oromoo biyyi isaa biyyi inni irratti uumamee irra jiru biyya magariituu biyya jiituu biyya qabaattuudha. Biyya qabaattuu tana biyya isaatiif jecha akka weenni bareedumina isiitiif duutu biyya isaatiif jecha du'aa jira jechuudha. Uummanni Oromoo kalees du'aa ture arrallees du'aa jira jechuudha. Biyya isaatiif jecha du'aa jira uummanni Oromoo. Wanni irratti xiyyeeffatamu qabeenya biyya isaa kana dhuunfaa ifiitiif oolfachuu warra barbaaduutu biyya keenya irratti duulee biyya keenya nurraa fudhachuuf qabeenya keenya nu dhaaluuf nurratti duulaa jira jechuudha.
Ayyeega kabajamoota daawwattoota keenya Jaalli Raggaatu Roobaa qabsoo keessatti rasaasa qofa dhukaasoo osoo hin ta'in sagalee isii akka mandiisuutiin waraana waboodhaa jajjabeessuu fi akka isaan diina dura dhaabbatanii diina kuffisan taasisaa turte. Waraana kana keessatti gaheen isii taphataa turte gahee bakka guddaa irra turte wallaanuu fi gama immoo onni isaanii wallaanuudhaan jajjabeessu turte gama duubaatti dhaabbatteeti. Kanumaafuu Jaalli Raggaatu Roobaa haala kamii waboo akka jajjabeessu turani gama isaanii irraa nuuf himanii waraana dhiisii guutummaa tokko daboo yoo namaa oole bifa darasiitiin bifa adda addaatiin akka guutummaan sun ooluu dafee dalagu godhama gama naannoo keenyatti akka yeroon argu darasii jaama. Isiin immoo akkasuma waraana kana keessatti gama sagaleetiin gama sirbaatiin waraana kana jajjabeessu turte. Mee haala kamiin akka jajjabeessu turte sagaleedhaan sirbitee akka nu dhageessistu isin afeera. Mee isimarraa haa dhageenyu. Sirbaan gara sirbaatiin nuti yeroo sanitti muuziqaas hin qabnu. Hattaan waan akka kiraarallee tolfannee muuziqaa godhachuun hedduu ulfaataa ture. Waan akkam qorii mukaa faa fuunee qorii mukaa san re'ee qallee kalloo isii itti gonfuudhaan dibbee godhannee isii san faa dhaannaa. Waan akka dhagaa baatirii faa fuunee dhagaa itti naquudhaan isuma kana faa shak godhuudhaan goona jechuudha. Fakkeenya amma tapha tokko jira tapha san jaalalisee nadhiitu taphataa isiin taphatamaa nuti jalaa qabna. Taphni sun dubartoota laala. Yaaddoyyee kalee boonyee arra boonyee borin boonyuu jaatamni. Yaaddoyyee kalee boonyee arra boonyee borin boonyuu dubartoonni Oromoo hedduu miidhamneerra dhiiraan tuffatamnee kiyyoon dhiitamneerra. Yaaddoyyee kalee boonyee arra boonyee borin boonyuu jenna. Tapha kanarratti dhagaa baatirii dhagaatti naquudhaan nuti hundinuu dhagaa kana fudhannee shak godhuudhaan akka nama aannan raasutti akkasitti taphataa turre jechuudha. Kan biraa immoo bifa helleetiin bifa shaggooyyeetiin kan taphataa turres ni jira. Fakkeenya amma bifa shaggooyyeetiin Kaakairoo biyya dargaggoo biyya yaa'umna warra kashamarra ambi qabsoo fi daddayaa ilmaambi bilisummaaf lolti teenya loltu dhiigaan barreeffamaa seenaaniisa dhiigaan malee dhugtu bilisummaa. Kaakairoo biyya dargaggoo biyya yaa'umna warra kashamarra ambi qabsoo fi daddayaa ilmaan biyyaa. Akkana faa jenneeti shaggooyyeen dardaranii goomarsaa nuti immoo siis jechuudhaan naannoon teenya achirra teessi naannoo tana dangash godhuudhaan bifa shaggooyyeetiin ergaa tana waraana keenyaaf dabarsinee waraana keenya jajjabeessaa ture. Bifa helleetiinis yaa saba koo kaanee baraannu afaan keenya barree yaa barsiifna yaa saba koo abaacaan jalqabna yaa saba koo ittiin barreeffanna yaa saba koo kaanee baraannu afaan keenya barree yaa barsiifna yaa saba koo namni yaadaan qabne yaa saba koo nama manan qabne yaa saba koo namni biyyan qabne yaa saba koo muka baalan qabne yaa saba koo kaanee baraannu afaan keenya barree yaa barsiifna yaa saba koo hayyoonni addunyaa yaa saba koo jiruun saba tokko yaa saba koo tokko afaani yaa saba koo kaanee baraannu afaan keenya barree yaa barsiifna jennee bifa helleetiin akkasitti waraana keenyaas argisiisuudhaan uummata keenyaas argisiisuudhaan jajjabeessuudhaan kakaasuudhaan jenne jechuudha. Kan biraa immoo waraanni keenya yeroo biyya naannoo bakka faa jiru
waliin jenna waboo walittuu dhaammanna gaaddaa fi gammachuu walumaan hirmaanna eeysallee jiraannu walirratti abdanna eeysallee jiraannu walirratti abdanna waliin jenna waboo walumaan hirmaanna waliin jenna waboo walittuu dhaammanna gaaddaa fi gammachuu walumaan hirmaanna eeysallee jiraannu walirratti abdanna eeysallee jiraannu walirratti abdanna kana fayyada. Uno jalla raggaati roobaadha akkattis qabsoo qofa santeen warreen kalee wajjin qabsaa'u santeen arrallee nullee bu'aarsaa turte mee qophiin isii wajjin dhaleessanii hagana qophaa miti qophiitti aantuun hanga mooliin deebinutti nagaan nuti.